Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala Husee Vaayil akkam nagaa fayyaa anis fayyumaan qaba yaada keessan maleen isiniin jaa dhiyootana gara YouTube chaanaalii irraa badeetiin jira dhiifamaan of kolchaadhaan isiniin jaa waan takka jira wanniin yaada hiyyeessachuudhaaf dhufee jechuudha ammaan tana hara Facebook hiyyaatiin seenaa warreetan diraamaa chaanaaluu Husee Vaayil irratti dalagan seenaa isaanii bal'ina illee foto hin baanne gahee isaanii xiqqoo xiqqoo mata mataadhaa tuqeetaan guutuu isaanii qabaddeetiin isin dhufe jihan qalama lamaa takka barreesseetiin jira. Kanaaf gaa kanarratti namoonni garagaraa akka chaanaala Husee Vaayil bichaa dhuunfaatti fudhachuu isaaniitis ni mala. Anamnu sagantaa san kaniin qabadhee mata duree seenaa artistoota jee barreesseef artistoota keenya warreetan diraamaa dalagan warreetan aartii islaamaa dalagan hunda isaaniitu Sheekh Abduu Alii dabalatee jechuudha. Warreetan gama diraabaatiinis Safwaan Mahammadii fi Najjaash Yaasiin Najjaash jee kana cufaa jireenya shamarkee Adam dabalatee hanqanaaf dandeemetti gaa seenaa isaanii hanqaan Facebook isaanii galaan barreessee fi haasee seenaa isaanii qoradhee barreessuudhaaf malee akka chaanaala Husee Vaayil bichatti dhuunfaaf mitis mooraalii ijoollee saniitiif ni ta'a jechuudha. Keessa godhatiin oofuu deema. Warreetan kana bu'uura godhatanii kanarra dhaabbatanii aartiin taphan taatu minaamin jettanis qorsiif sirreessaadhaan isiniin jaa. Kanaafuu namoonni kan dhuunfaan irraa deebisuu barbaadan kun isiniin milkaa'u jechuudha. Artistoota keenya hundaa'u mata dureen seenaa artistoota mata duree san bicha namni keessa galalaaleu irraa galaaf jechuudha. Gama Facebook dhuunfaa fayyaatiin gama irraa baa gama chaanaala Husee Vaayilitti nammoo chaanaala Husee Vaayil namoonni hedduulleen koomentii jalatti qophii daawwannaa maaliif adda murtanii hin jechuudha. Qophii daawwannaa tanagaa osoo diraamaa ta'ee bakka takka dalaganii ispoonsar diresa nama feesisu iddoo garagaraa dhaqa waan ta'eef baasii nama barbaachisaa jechuudha. Akka deeqaan siillee dheerattee wanti ta'u jechuudha. Waan kanarratti ispoonsara namaa ta'e nama gargaaru kanama cinaa dhaabbatu nama barbaachisa. Iddoo garagaraa bakka seenaa dhaqxeenaa waan ta'eef jecha. Kanaaf gaa yeroo mijjaa itti isin goonu sila ispoonsara qabaannee sagantaatti qabannee guyyaa jechuudha torbaan irraa guyyaa tokko isin daawwachiifne jechuudha bakka feetan ispoonsara silaa qabaannee ispoonsara yoo qabaanne gaa namaaf mijjaa'u. Kanaaf kan ispoonsara nu barbaachise kan addaamuu reebis kanumaaf isin jaa namoonni ispoonsara nu ta'uu dandeessanis gaa ispoonsara nuta koomentii jalatti san koomentii jala wal haasofnaa tanumaan isin jaa gamaa diraamaatiinis diraamaa dhiyootana addamurree jirra. Sababni addamurreef nuti hin kun barattoota ijoollee guddirra jirtu waan ta'eef jecha amma ammatti nu mijjaa'u akka jira haanetti nu mijjaa'u sa'a irratti barnoota harkanne qofaa kan waliin dhufne diraamaa dalagu jechuudha. Amma booda immoo inshaallahu ta'ala yoo rabbiin fedhe gama fiilmii dalaguutti ceenaa jechuudha diraamaa gabaabaa dhiifneeti waan garagaraallee isiniif hin galakkeessu jira. As booda immoo akka khiyyaatti waan naamijjaa'e akka chaanaalli kun wanta taanee jecha akka waan naamijjaa'e gorsa taatus waan seenaa manguddoo irraa dhagee taatus waan cufaa'uu isin agarsiisuudhaaf qopheerraan jira. Namoonni maatii chaanaala Husee Vaayil tahin YouTube chaanaalii seentanii subscribe godhaame istuma dhiisaa subscribe tana godhaa. Namoonni maatii keenya hin tahin subscribe gootanii maatii keenya ta'uu dandeessanii. Warreettan ammoo maadura maatii kiyya taatanii viidiyoo kana daawwachuu jirtan like fi share tuqaan isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa nageetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.